Angkaka mootummaa waaqayyo yeroo dhiyootti asitti argamte obboleessoo gara waaqayyotti deebi'i. Cuuphaan mallattoo isin akka waaqayyoof jiraataniif sana. Kanaafuu dammaqa anarra kan caalu dhufaa jira. Inni afran qulqulluu fi ibiddaan isin cooba. Mootummaa Kun ilma koo isa jaallatamaadha. Gammachuun koos isatti raawwatama. Namoota waaqayyo qofa irratti hirkatan warri garaan isaanii gadde haa gammadan isaan jajjaa beekan. Namoonni baay'een na dhaga'uuf qarqara galaanichaa jiru. Qarqara irraa xinnoo ishee gara gidduutti naa buttaa achi akkan barsiisuuf. Warri garaan isaanii gadde haa gammadan isaan jajjabina hin argatu. Warri garraamiin haa gammadan isaan biyya isaa abdachiisaan argatu. Ta'ee yommuu itti bu'etti manicha tokkichumaan in jige. Gara tujubichaatti siqe qurxummii qabuudhaafis kiyyoo keessan darbadhaa. Eedaal kan guutuu baay'eetti dadhabne uumaas hin qabne amma garuu ergatti dubbattee dubbii keetiif jedhee kiyyicha nan darbada. Hin sodaatin na duukaa bu'i ammaa kaasee bakka qurxummii namoota fidda. Bayi keessaa wanti qarxuunana qarxicha dibisi Qarata keessan sassaabaa. bu'a harree bilaash baddee wajji cabaa Qarata keessan sassaabaa. qarshii qomosaarraa fuudhee warra Roomaaf kenna. Yeroo hundaas taa'uu kee mirkaneessiyee akka tibilii isaaf ijabu kan. jedhi keessa buusi. na duukaa bu'i har'a mana keettan soorradha.
Kanaafuu maaliif barsiisaa keessa cubbamoota faana irbaata nyaata? Anuun beeku abboo buddeen gaafadha. Namoonni fayyan ogeessa qorichaan barbaadan dhukkubsatootatu barbaada. Ani warra jireenya qajeeltoo jiraatan duukaa buutuu koo gochuuf hin dhufne cubbamoota malee. Duudhaanis jechuun kee anaa fi Indiriyaas akkuma cubbamoota nu affeertaa? Cubbamoonni hundumtuu nu faana soorachuuf affeeramtaniittu. Qarattoonni, hattoonni, ajajjoonni hundumti keessanuu anaa dhufu yooyyaa. Kana boodas akka abbaa keessanii waaqarraatti deddeebitu. Inni aduu hin baasu. Naazreet achitti dhalatee miti? Gurbaa kun eenyudha? Kan roobsu isadha. Yesuusdha. Raajii dinqii hojjeta. Inni muka soofticha. Sistaroonni isaas as nu bira jiru miti? Garuu Raajiin iddoo biraatti malee biyya isaatti lammii isaa gidduutti mana ofiisaatti ulfina hin argatu. Yohaannis hin du'e. Qofaa ta'uun barbaada. qeera beeta saayidaatti ce'a jedhe. Dudduy achi gahaa jirra fakkaata. Eessa gahaa jiru? Bu'aadha koo. Maal? Kun ekeraadha. Ekeraa maal taatan jiran? Wayyoo! Hin yaadda'inaa anadha. Hin sodaatinaa. Phexros. Yoo dhuguma si ta'e na ajaji bishaan irra gara kee deemina kan dhufuuf. Kottu. Deemaa jira. Deemaa jira. Oolchi. Phexros. Maaf shakkitee? Ati ilma Waaqayyooti. Inni maqaa Waaqayyoo gooftaatiin dhufu galateeffamaadha. Hossaayinaa ol Waaqa gubbaatti. Maaloo dara bayyaabe namoota qilleensiisa iyyaa jiru.
Utuu isaanii callisanii dhagoonni immoo hin jalqabu kaa. Maal taate jallisi? Hei, maal gochaa jirta? Mana qulqullummaadha. Manni koo mana kadhataa jedhameen waamama jedhamee caafameera. Isin garuu bineeldota qalma aarsaaf gurguruun holqa hattuu godhattan. Hosaa'ina ilma Daawitiif. Waan isaan kun jedhan dhageessaa? Eeyyee, micooliinii fi daa'immoonni afaan isaaniitiin akka galateeffatan goote isa jedhu takkaan dubbifneere. Kun hin cimu. Argee si qabadhe. Inni balleeffamuu qaba. Garuu fuuldura sabaatti isa qabuun dandeenya. Baay'ee beekamaa ta'eera. Iddoo dhoksaatti isa qabachuu dandeenya. Iddoo isaa eenyu hin beeku waan ta'eef. Halkan qofaasaa yeroo ta'utti isa qabanna. Gowwoonni hedduun jiru kan isa hordofan qarshii isaan keessaa tokko yoo kennine iddoo isaa waan argannuuf hamma kanatti hin cimu. Sirriidha. Sababa maaliin isa qabannu? Waa barbaanna kaa. Baali cobbajjeessuuf jedhu sarara dhageera. Ani mana qulqullummaa waaqaa yoo jiigsaa guyyaa 8 ijaaruu danda'a jedheera. Waan jarri kun sirratti dhugaa ba'an kanaaf deebii tokkollee qabdure. Nutti himi. Ati masii ilma waaqayyooti. Eeyyee, isa ilmi namaa mirga isaa aangoo qabeessaa taa'ee duumessoota waaqaa keessaas utuu dhufuu arguuf jirtu. Namni kun akka inni waaqayyo ta'etti labseera. Dhugaa baatu maaliin nu barbaachisa ree? Wanta inni jedhe dhageessanitti maal isinitti fakkaata? Inni yakkamaadha. Ajjeefamuun isaaf ta'a. Hin ta'u. Kun hin ta'u. Namicho. Ati isadha miti? Isa faana turte? Waan ati jettu naaf hin galle. Garuu jechi kee namni kun Yesuus faana ture. Intaloo namicha iyyuu hin beeku. Ati isaan keessaa tokko. Akkaataan haasaan kee nutti hima. Isin afuufaan jiru foon haadha koo hin beekuuni. Waaqayyoo koo maaliif na dhiiftaa? Inni jiraataadha. Gara awwaalichaa isa deemne innis achiin ture. Ergamoonnis akka inni jiraataa ta'e du'a akka inni keessa nutti hime. Sitti akka himnuufis nutti hime. Iddootti jalqaba wal barreetti akka wal agarruufis nutti hime. Hin sodaatin. Ani warra jireenya qajeeltoo jiraatan duukaa buutuu koo gochuuf hin dhufne cubbamoota malee.
Ayyaanni maqaa Waaqayyoo gooftaatiin dhufu galateeffamaadha. Hosaa'ina ilma Daawit. Na duukaa bu'ii ammaa kaasee bakka qurxummii namoota fidda.